Bulchiinsa magaalaa Ambootti rooba guyyaa har'aa bokkaa ulfaataan naannoo biraa roobeen laga hulluuqaa magaalaa Amboo keessatti argamu keessatti namoonni 4 bishaan waa laga sanaa keessa osoo dhiqachaa jiranii bishaan humna guddaan duubaan dhufee nama 4 keessaa nama 2 fuudhee deeme. Namoonni lamaan kun achi buuteen isaanii dhabamee jira. Amma ammaatti namni 2 idda yookaan mukatti rarra'uun erga hafanii uummanni magaalaa Amboo birmannaa taasiseen namoonni 2 achi keessa akka baafaman taasifamanii jiru. Namoonni lamaan sun bishaan fudhatee badee addan baafamne. Ilma eenyu akka ta'ellee addan baafamne. Uummanni keenya bokkaan yoo duuba roobeef bishaan humnaan waan dhufuuf lafa deemtanitti duumessi bakka biraa duumessaa'ee roobe taanaan naannoo bishaan jirutti akka hin argamne eeggannoo godhaa isiniin jenna. Balaa akka tasaa isin haa baraaru.